Hayya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaar kafoonee hordoftoota walaabutuuf jirtu. Mucoo yeroo takka karaa Saudi Arabiyaa kanatti dallaalli tulfeessee gatee takka ni yaadattu. Min dallaalli tulfeessee gatee booda riyaadii kana dhuftee makiinaa jala bulte. Ulfa san waliin makiinaa jala shabaaba warabaa ofirraa laalee makiinaa san jala buleetti. Hedduu garaa nama nyaate yeroo san booda ijoolleen achii fuudhanii laayii waraabanii turan. Nullee laayii masee irratti waliin agarree jechuun hundu. Amma immoo yeroo dhageenyu waan ajaa'ibaa dalaydee waan hedduu nama gaddisiisu waan hedduu takka uf nama jibbisiisu yoo hojjette. Maalumaafuu mee dura viidiyoo duraan isiin haasaa turte rakkinni isii duraan isii mudate san warri silaa yaadattanii warra immoo yaadanneef irra deebinee viidiyoo duraa waraabame isa wajji yaadanne eegas ammoo waan isiin dalaydee waan isiin amma hojjette jedhamu kana isinitti himaa dhugaa rabbiitti waan hedduu nama jibbisiisu illeedha waan hedduu nama shuukaneessuusidha waan ammoo taasuma ta'ullee hin qabne hojjette mee marattuu waan isiin hojjette booda viidiyoo kana dhageeffannee viidiyoo duraan kana yaadannee waan isiin mudate kana yaadannee achi booda immoo waan isiin hojjette isinitti himaa agasiif mee viidiyoo waliin haa dhageeffannu. Arsi jirka. Okay, mee maaltu ta'ee maaltu sirra ga'ee ati hoo akkamitti wanni kun dhugaadha mee maaltu sirra ga'ee mee rakkoo sirra ga'ee maaliin? Andakaa wala siyaasaan irratti akka bishaan gamana ba'ee. Siyaasaan kun Zubairin biran na ergee Zubairin mootuu kabilluutii miti arsiidhaa miti harargeedhaan illee garuu. Wala sinachuma jennaan namtichi Zubairi san bira dalagaa beeytani kabaan kana narratti dalagi. Dallaalle? Guyyaa san waan kana narratti dalagee dalagaa na ergee dalagaa amma baatii lama dalagee dadhabee achitti osoo dalagaan deemin dura narratti dalagee baatii lama ga'ee. Mana dalagaa dhaqummootu baatii afur irraa wanti garaa na taa'u jira ogguu sanan na dhukkubee hin deebi'ee. Aramni haakima na fidanii akkaan daa'ima garaa qabuuf dallaala himanii. Dachiin deebi'ee kanas jennaan mucattiin daa'ima garaa qabdii jedhanii dallaalli quba qabdii furmaata sii goona naan jedhanii. An abbaan kiyya osoo karaa kana deemu jiru abbaan kiyya narraa du'ee anaati biyyaa hiyyeetaamaa guddisu jirti awwaan kana gara tokko furmaata narraa godhaa yookaan isin biratti ajjeesaa jedhee. Jennaan hayyee furmaata siifin goona naan jedhanii finiin guyyaa saniifi nikaa siif goona jennaan an nikaa nan godhina yoo karabbiin sodaattan taate furmaata tokko narraa godhaa malee an nikaa na fidhinaa jedheen inni illee ilmaan qabaa nikaa naan godhina isinummaa walitti buusaa guyyaa walaa dogongore waan kana irratti dalage walitti buusaa waan irraa gootan godhaa hin jedheen na sobanii takaan na erganii waadii Ahmadiin hin biratti. Jidda Samiirin bira erginaa naan jedha Muhammad Oromoo fa'a ka dalagaa irraa nama buusu jarrillee quba qabanii Muhammad Oromoo dalagaa irraa na buusee Zubairin biratti buusuun dallaalli buusuun karaa kana quba qabdi. Ahmadiin illee kanaasan Ahmadiin waan afaan kiyya nuti dubbadhe qabu garuu kijibuun haraama. Zubairin itti naaniin jedhan hayyee waan kana furmaata sirraa goona naan jettanii jiddaan ergina naan jettanii eega dafarraa na ergitan isinummaan itti naanii Injireen baatii osoo Ramadaan dura tahaal dhufeen. Ahmadiin biratti soomani natti seenee Ahmadiin soomana keessa dakaa'on na erge. Hogguutiin hin dhufu garuu ijoolleen teennallee ni jirti harraqama jaraan qabu osoo kararra taa'eetiin hin bo'u jiru namni waa bitatee deebi'u jiru kararra jira. Achi ambo'ee jennaan inni gaddeetiin mootee irraa maal taatee booddee rakkatiin uummata kan rakkattuu naan jedhanii isaan fuudhanii manatti hin nagalanii. Akka guyyaa rabbiin nagaan si higutti naan jedhanii manatti fuudhanii naan galanii guyyaa sanii manatti nagalchanii amma dhummaa tarte kana duwiidhaaf garaa kanan na dhukkubaan jennaan isaan illee kanaas mustashfaa dhaqi jedhanii ofirraa ganna baasanii hogguu mustashfaa dhaqu hixaamaa nagaa fattee garuu baatiin dhumattee jirti. Xiqqoo hin geenne naan jettee achumaan kanas deebi'ee jennaan mucatti duraanillee guddama sidan deemnee ammallee Oromomatti iyyadhu naan jedhanii isaanillee kadhatame jalaan banne. Hogguu sanii deebi'eetiin shabaaba ofirraa eeggadhee makiinaa jala seeneetiin irraa fi osumaan bo'uutti jiru kanaas isaan amma fuudhaniitiin bakka gaddamu liibiitti na waraaban san arsiiteen san bira si geessina naan jedhanii harargeen tokko fuudhee achina keessatti liibii na waraaban. Ati karaa bulte ofirraati ariinaan karaa gubbaa bulte halkan tokko? Wallahi halkan tokko makiina ma jala bule shabaaba ofirraa eeggadhee haajarri kanarraa galtu eegee makiina jala seeneera.
subhanallah. Bakka itti makiinaa jala bulte kun magaala Mariyaad keessatti Manfuwa. Manfuwa masjida sittiin bira. Masjiduma sittiin bira bulte. Maa karaa shaara 20 kana gubbaa kun Oromoon tawaabitatuuf deemtu ta masjida 60tti salaatuuf deemtu 20tti deemtu achiin karaa harajaa kana gad deemtu karaa yaati bankirraaji dura faa Oromoon baay'eedha jaraan itti bortee akkana rakkadhee na bulcha maan jedhee nama akkamii nama osina qudhame moo akkamii karaa gubbaa bulte kun Manfuwa san keessa Oromoon akka Itoophiyaa kana yaade. Wallahi jedhanilleen Oromoo ta'e jennaaniin ennafuu rakkataadha waan sii godhu qabnu dhalaa kana gadeemtudha jechuudha dubbadhuu naan jedhamee namni hedduu na bira kute. Gaafatte nama hedduu gaafattee karmarraayyuu si fuudhuu didanii. Wallah Oromoo mateen nagaru wallahi nu buute ennafuu durriyyeedha naan jedhe namni lamaa ta'e ennafuu durriyyeedha waan sii godhu qabnu ijoollee dhalaa yoo argite kilimaadhuu naan jedhan ijoolleen dhalaallee hin agarre. Hayyee kan waliin dhageeffanne kun viidiyoo duraati. Duraan haala kanaan akkasitti makiinaa jala bultee akkuma walumaa galatti dhageettanii waan irra deebi'uun qabu. Haala kanaan turtee booda achi makiinaa kana jalaa fuudhanii nama bira teettee achitti daa'imni illee irraa bahuu didee achitti deettee. Eega deettee booda immoo daa'ima kana eegaa ganaan geette booda nama duraa waliin rakkachaa ture gargaaree yeroo isin rakkoo keessa jirtu rakkoo keessaa baasisan irratti daa'ima kana gattee biraa tarte jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Mee haala kanaan namni bor akkamitti wal gargaara? Bor akkamitti wal amanee yoo ati rakkatte si gargaaruu danda'a? Duraan ofii rakkattee amma immoo warra gaafa rakkoo si bira dhaabate san rakkoo keessatti gattee biraa tarte. Silaa osoo isaan rakkatanii iyyuu ka silaa gargaaruu qabdu. Ka silaa mootu galatooma ittiin yookaan hedduu nama dhiba. Dhugaa rabbiitti akkasiin itti yaadde beeku ka biraa janaajanattee ofirraa ijaazaa tarte natti fakkaata malee ka silaa biyya tana keessatti gara tartuun qabdu ijaazaa mana biraa janaajanee buufate maleedha. Kanaaf waan akkanaa kana jira mucayyoo tana barbaada jechaa jira nama barbaadanii daa'ima isiitti deebisuun dirqama bakka argitanitti suuraan isii kana daa'imni isiillee kana bakka argitanitti barbaadanii intala tana akka daa'ima kanatti deebistanii maatii duraan ammoo rakkataa bira dhaabatee rakkataa gargaaraa ture san jiilchite jechuudha amma booda akka namni rakkataa bira hin dhaabne akka namni jiilee abbaan fedhe osoo rakkate osoo namni na biratti du'e walitti hin qabu akka namni jedhu nama gooti maaliif waliin rakkatanii baasii hedduutti baasanii opsiyomaa rakkoon qabu nullee Oromoodha atillee Oromoodha atin mootu intala dhalaa takka si gargaara rakkoon qabu jedhanii yeroo san viidiyoo irratti hedduu waliin haasaa turanii akkas jedhanii abshir jedhanii ni gargaaranii haga gaafasiin deettutti haga ammoo kunoo daa'imni kun haga nagahutti gargaaraa turani haga keessa baasiin meeqa akka ta'u namni akkamitti akka waliin rakkatu ani beeytan jechuudha. Kana hunda waliin rakkatanii rakkoo san caaltu ammoo amma daa'ima irratti gattee biraa tarte. Kasilaa galatooma du'a na oolchitan jetteeni ufa jeessattee turte yeroo san. Kasilaa du'a na oolchitanii galatooma jetteeni ofitti qabdee silaa ammoo waan biraa godhuuf himaltu akkasitti daa'ima irratti dhiistee tarte jechuudha. Kanaaf waan akkana kana dalagdee waan hedduu namatti dhagahamuuti dhugaa rabbiitti garuu hedduu nama aarsalle nama gowwoonne kana maaliif abdii nama kutachiisa akka ta'e ammoo rakkataa bira hin dhaabanne nama godha. Rakkataan abbaan fedhe yoo rakkate akka ati bira hin dhaabanne akka ati rakkataa hin gargaarre abdii nama kutachiisa jechuudha. Maaliif shekkita kaan sodaatta kun akkana na godhan jetta. Nama gargaaruun namatti ulfaata. Waan akkana kana marattuu suuraa ishii kanaan barbaadanii bakka isin jirtu namni ijaazaa buufattee illee adaraa rabbi sodaadhu deebisi intala. Daa'imatti deebisi yookaan viidiyoo kee kana dhageettu taate daa'ima ishiitti deebisi. Booda daa'ima san biyya galchatanii yoo barbaadde fuudhuu dandeetta. Shanii achitti daa'ima nama rakkisina nama rakkataa bira dhaabate rakkiftee ofii illee maashattatti hin badini. Haati daa'imaallee daa'ima keetitti deebii rakkoo gaafasiisan laalii jechuun ni barbaada. Rakkoo gaafas boottee imimmaan fixattee makiinaa jala si bulchite san laali gara daa'ima keetii deebii akka tasaa waan argite beekamuuf waan kana haasa'u jira. Akkasii suuraa kanaan barbaada isin jechuudha barbaada gabaa.